Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa waliigaltee tumsaa tarsiimoo mallatteessuutu dhaga'ame. Durataan paartii adda bilisummaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabramikaa'eel fi ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal Itoophiyaa irratti waraana labsuudhaaf waliin hojjechaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa isaan himate himannaa mootummaa Itoophiyaa kuffisuutu dhaga'ame. Daawwattoota fi hordoftoota lammii miidiyaa kanneen amma dhageessan hanga footoo oduu teenyaati amma bal'ina oduu isinitti himna. Chaanaaliin lammii miidiyaadha hiriyoota keessan bira akka dhaqqabuuf share subscribe gochuun dagatinaa isin jecha bal'inni oduu teenya guyyaa irraa akka itti aanutti dhiyaata. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa walta'iinsa dameelee adda addaa irratti qaban cimsuudhaaf waliigaltee Global Gateway Partnership mallatteessuu isaanii beeksisan. Waliigalteen tunis pirezidaantii Rippaabilika Itoophiyaa obbo Taayyee Asqasillaasee fi pirezidaantii Komishinii Awurooppaa Ursula von der Leyen wajjin kan mallatteessan ta'uu walta'iinsi yeroo dheeraa Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa jidduu jiru keessatti boqonnaan haarawni akka banamus kan abdatamu ta'uun ibsameet jira. Waliigalteen tun tumsa qaamolee lamaan jidduutti digitaalaayizeeshinii anniisaa haaromfamuu danda'u, sirna nyaata, fayyaa fi bu'uuraalee misoomaa akkasumas nagaa fi nageenya biyyaa cimsuuf kan kaayyeffate ta'uun ibsameet jira. Waliigalteen tumsa tarsiimoo kanaan dura pirezidaantiin Taayyee Asqasillaasee fi Ursula von der Leyen dhimmoota adda addaa irratti mari'atanii turan. Pirezidaantii Taayyeen Itoophiyaa fi gamtaan Awurooppaa jidduutti mul'ata tarsiimoo waliinii uumuu fi walta'iinsa isaanii daran cimsuun gamtaan Awurooppaa Global Gateway kan yeroo isaa eeggate ta'uu ibseet jira. Durataan dhaaba TPLF fi Dabratsiyoon Gabramikaa'eel fi ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqal Itoophiyaa irratti waraana labsuudhaaf Yemaanee Gabramasqal Itoophiyaa irratti waraana labsuuf waliin hojjechaa jiraachuu mootummaan Itoophiyaa himate dhiyeessee himannaa mootummaa Itoophiyaa kuffisaniiti jiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesseen mootummaan Eertiraa fi adda bilisummaa uummata Tigraay TPLF itti yaadanii waliin hojjechuudhaan waraana Itoophiyaa irratti labsuuf jechuudhaan himateef durataan dhaaba wayyaanee Dabratsiyoon Gabramikaa'eel fi ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Masqal deebii kananiin dhaabni wayyaanee kaleessa xalayaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif ergeen ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa himannaa sobaa fi siyaasaa kaka'umsa qabu wayyaanee fi uummata Tigraay irratti dhiyeessee jechuudhaan himannaa kana kuffiseeti jira. Himannaa sobaa akkanaa mootummaa federaalawaa irratti deebi'ee dhiyeessuun yaada waliigaltee Piriitooriyaa cabsuuf dhoysuuf jechuudhaan himannaa kana kuffise. Ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanee Gabramasqalis guyyaa irraa karaa fuula tiwutarii isaa irratti barruu maxxanseen xalayaan Itoophiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreessite qabxii garmalee nama dogoggorsu jechuudhaan sattawaa dhoyitee ifi booche jechuudhaan himannaa Itoophiyaa tana qeeqeeti jira. Haaluma kanaan dhaabni TPLF waraqaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii barreesse keessatti gamtaan Afrikaa waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra hin oolle akka ilaalanis gaafachuudhaan marii siyaasaa Itoophiyaa fi dhaaba isaanii jidduutti taasifamuu akka deeggaranis yaamicha dhiyeesseefii jira. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa xalayaa barreessaa dhaabbata mootummoota gamtoomaniif barreesse Eertiraan Itoophiyaa tasgabbii dhabsiisuuf qoqqooddee waraana banuuf jechuudhaan himate. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Geediyoon Timoteewos himannaa isaa keessatti Eertiraan tarkaanfii kaka'umsaa kana akka sababaatti fayyadamtee bu'aa waggoota dheeraaf Itoophiyaa laamsheessuuf goote irra deebi'uudhaan yaalta jechuudhaan himate. Mootummaan Eertiraa amma Itoophiyaan himatte kun bara lolli mootummaa federaalaa fi dhaaba TPLF gidduutti taasifame Eertiraan immoo gama Itoophiyaa goruudhaan waraana Tigraay haleelluun ni yaadatama. Amma immoo mootummaan Eertiraa garee waraana TPLF fi faanoo waliin ta'uun kaaba Itoophiyaatti jeequmsa dhaabbachuu keessa harka qabaachuu ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa kun himachuudhaan akka fakkeenyaatti jeequmsi torbee kana naannoo Amaaraa magaalaa Waldiyaatti ta'e keessa harka qabaachuu ibseet jira. Biyyoonni lamaan walimachuu jalqaban bubbulaniiti jiru. Keessumattuu biyyoonni gaafa Afrikaa Soomaaliyaa dabalatee yeroo garagaraatti Itoophiyaa wajjin walimatu itti fufan. Haa ta'uutii malee Soomaaliyaan dhimma waldhabdeesii manguddummaan xumurattullee Eertiraa fi Itoophiyaan seenaa biyyoota lameenii keessatti waggoota 30 dabraniif biyya hariiroo gaarii hin qabne ammas hariiroo waggaa 30 dura walitti bu'iinsa waraanaa keessa seenuudhaan walimachuu isaanii itti fufaniiti jiran. Baatii tokkoon dura dhaabbata mootummoota gamtoomanitti bakka bu'aan Itoophiyaa ambaasaaddara Tsaggabaw Kabbabaw loltoonni Eertiraa naannoo daangaa Itoophiyaa dhuunfachaa akka jiruu fi sarbamiinsa cimaa itti fufee akka jiru United Nations itti himee ture. Eertiraan ammoo gama isiitiin himannaa ambaasaaddaritichaa deebifteen nuti daangaa keenya kan addunyaan beekamtii kenniteef alatti hin dabarre jechuudhaan himannaa ambaasaaddaritichaa kana kuffisuun ni yaadatama. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa irraa oduun galgala kanaaf qabnee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.